Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya kun torbanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu sagantaa xiyyeeffannaati. Sagantaa keenya kana keessatti yeroo adda addaatti aartii Oromoo irratti fuulleffachuun namoota adda addaa dhiyeessaa turreerra. Har'as aartistoota Oromoon qabdu keessaa nama tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan koo har'aa weellisaa Abdii Nuuresaati. Abdiin wayita torban Oromootiif gaman jechuunis gara Minisootaa dhufee turetti yeroo dhibboo inni qabu keessaa qooddannee gara istuudiyootti afeeruun dhimmoota aartii Oromoo fi hojiilee isaa irratti waa tokko waliin haasofnee turre. Abdii Nuuresaa keessummaa koo har'aati maarree itti dhiyaadha. Hawaasa Oromoo magaalaa Haawustanii fi naannawaa ishii jiraattan maraaf miidiyaa walabaa hirmaannaa uummata isaatiin hundeeffamee yeroo gabaabaa keessatti fudhatama olaanaa argate Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork daran akka jabaatee babal'atuuf deeggarsa gochaa jirtaniif galata guddaa qabdu jechaa ammas haaluma wal fakkaatuun sagantaan tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Fulbaana 5 bara 2015 magaalaa Haawustanitti galgala keessaa sa'a 6 eegalee hanga halkan walakkaatti qophaa'eera. Teessoon Venue Clarion Hotel used to be Ramada Hotel 6885 Southwest FWY Houston TX 77074 Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 832-858-411 Sagantaa tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mohammad kan argaman ta'uun beekameera. Sagantaaleen adda addaas qophaa'aniiru. Maarree kottaati akkuma yeroo kamuu miidiyaa walabaa keessan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin tumsaa. Erkoon keenya uummata keenya. Koreek deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee Haawustan US Ameerikaa. Abdii Nuuresaa waamicha keenya kabajee bakka kanatti argamuu keetiif duraan dursee maqaa OMN guddaa galatoomin siin jedha. Anis yeroo keessanii fudhattanii as istuudiyoo keessan naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaa siin jedha. Ani gaa ergan guyyaa si baree jalqabee afaan Oromootiin walii wajjin haasofnee yeroo dheeraa dabarsinee afaan Oromootiin sirbita namoonni tokko Abdiinuu dubbisaa jedhanii naa barreessu gaaffii qabu. Abdiin xinnummaa isaatti Ambootii baatii 3tti gara Finfinnee keessumaayyuu immoo Dajjaach Hubeetti dhufee guddatee afaan Oromoo akkamittiin danda'e akka kanatti jedhanii na gaafatume deebii kana maal jettati? Egaa afaan Oromoo ammallee barachaan jira. Garuu ani akkuma jettee naannuma Amboo saniitiin iddoo Jaldu jedhamu Oromoo saniitiin dhaladhee guddadhe. To be specific iddoon ani itti dhaladhe Jaanoo jedhamti. Achiitii Finfinneetti erga deebi'ee dhufee booda egaa afaanuma Amaaraatti achitti dubbatamu irra caala mana keessatti afaan Oromoon hin dubbatama ture. Haa ta'uyyuu malee erga mana barumsaa calqabnee yeroo manni barumsaa cufamu ganna gara baadiyyaan dhaqa ture. Baadiyyaa yeroo dhaqu egaa warri akka honkoo warri firakoo achi jiranii afaanuma Oromoo dubbatu. Utuma caccabsinuu utuma cabaqnu gara Finfinneetti deebinaa Finfinnee yeroo dechaanu ammoo manni barumsaa afaan Amaaraadha. Kanuma keessatti egaa isatti qabattee dhufte sirkaa gatu ijoollee. Finfinneetti yeroo deebitee dhuftu hin badaa qabsoo wal'aansoo kana keessatti egaa garuu stoor ta'e beekta. Baadiyyaa kana baay'een jaalladhasi. So as immoo erga dhufee booda Oromoo communitytiin makame hiriyoonni koo siifaa ta'anii warra afaan Oromoo akka ajaa'ibaa dubbatu kanuma keessatti nan afaan Oromoo haasa'uu danda'e jechuudha. Abdii namni yeroo dhalatu biyya keenya beektagaa akkasin ta'a dooktaran ta'a injineeran ta'a hawwiidhaan guddaa namni biyya keenyatti. Abdii keessa hawwiin tureeraa kanan ta'a kan jedhu. Egaa maali daa'imummaadhaan hundumti keenya paayilotan ta'a dooktaran ta'a kan jedhamu kana inuma jenna mana keessattis push nu godhu akka nuti dooktara taanu yookiin immoo paayilota taanu. Anis akka nama tokkotti gara
business keessatti galuun barbaadaa ture. Business management isaa jechuudha. Isumaaf jedhee ammoo yeroon as dhufu calqabeen ture isallee. Mana barumsaa. Eeyyeen. Noovaa dhaqaa turte? Noovaa dhaqaan ture asitti arganii dhufee booda. Aartiin kun immoo ta'e fakkaata. Ati umurii keetiin baay'ee dargaggeessa taateetu ijoollee taateetu kanatti dhufte biyya kana mee sanarraa haasofnuuti Ameerikaa jechuun waan baay'eetu nama hawwata umurii keenyaa wajjin beekuu dandeenya keessumaa immoo dargaggeessa taatee yeroo Ameerikaa dhuftu jireenya dargaggoo biyya kanaa keessa madaqtee guddachuutu irra jabaata hawaasa keessatti qabamtee saba kee afaan koo aadaa koo jechaa guddachuur abdiidhaaf akkam hagam tokko jabaa ture umurii sanaan dhufee biyya kana keessatti dargaggoota Ameerikaa wajjin guddachuun tokko aadaa addaatti dhufta afaan addaatti dhufta haalumti jireenyi isaayyuu addadha yeroo sana rakkoo akkamii si mudate mee sanarraa haasoof. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon baay'ee hin turre. Egaa guddinni kosa akkuma isin jedhe yeroo baay'ee ganna kana baadiyyaatti dabarsina. Warri koo immoo warra dhugumaan akka vaaliyuu oromummaa kana qabatanii warra ammallee jiranidha. Na yaadadha yeroon ganna biyya deemuu fa'aa akaakayyuun koo muka jala taa'ee nama araarsaa fa'aa ture. So value sana keessatti inni guddadhe sila ta'ee fi yeroon biyya kana dhufus egaa Finfinneettis amma ta'ee magaalaadhaa Finfinneeni asitti yoon dhufu namoonni Oromoonis baay'ee jiru firoonni koos hin jirani. Hardshippiin baay'ee ani immoo namummaadhaan xinnoo ishee nama tasgabbaa'eedhaan itti fakkaata kana aadaa biraattis baay'ee hin fifiine warra faranjii kana. So I think akkaataan ani guddadhe sanatu jireenyi maatii si daangesse wanta argaa guddadhe sanatu na yaadadha akaakayyuu koo waliin yeroo inni gaangoo fa'aa fe'atee yeroo deemu ani immoo duuba fardaan isa waliin deemaa namni nu waliin deemaa so jira miti I think akkaataan ani guddadhe sanatu ammallee aadaa sanaa fi value sana akka qabadhee hafuuna godhe natti fakkaata. Isteeta kam dhufte yeroo dhufte? Virginia. Virginia naannoo kam? Manassas iddoo jedhamtu. Manassas namni biyya keenyaa jira? Akkuma carraatee aadaadhaan koo achi jiraachaa turte. Namni kaan garuu baay'inaan jiru. Yeroo keessumattuu kun ammoo waggaa 17 ta'uuf deeman fakkaata yeroo sanitti. Amma jiraachuu danda'a. Amma baay'ee. Dirreen xiyyaaraas jira hojjetoonni baay'een achi jiru. Yeroo sana garuu xiqqoo namni waan jiru natti hin jiru ture. Baay'ee nuufi faamilii tokko yoo jiraate yeroo sanitti malee namni baay'een hin jiru ture. Yoom kanatti abdiin kun sirbuu danda'a jettee dandeettii kana of keessatti argite yaadatta? Dandeettii kana egaa namatu na keessatti arge. Atituu of keessatti hin argin? Ani fedhiuma isaan qabaa yeroo Finfinnee tureyyuu nan sirban ture jechuun cidhafaa maalifaa mandara keessatti yeroo inni godhani dhaqeen sirba ture. Daansii kanas inumanii yayyaalaa ture. So biyyumattuu namni na jajjabeessa encourage na godha. Achi garuu erga as dhufeeti na yaadadha bara 2001 Dr. Artist Ali Birraan asuma Minnesota kana keessatti sagantaa wayii qaba ture. Birraa Foundation ka jedhu. Egaa isa gargaaruudhaaf dhufneetu torbaanuma ittiin Oromoon kubbaa taphattu sana Osfaana Week ture. Achi tiimiin keenya Leenca DC jedhamaa teenyee kaanii jookii himaa kaaniin sirbaa teenyetuma fanii gochaa turre. So yeroo ani sirbu aliin dhagayeetu gara keenya dhufe jechuudha gara gruppii keenya. Dhufeetu eenyutu sirbaa ture amma jedhe jennaani abdiitu sirbaa ture jennaani dhufeetu yoo fedhii isaa qabaatte sagaleen kee kanuma keetii kan namaallee hin fakkaatu sagalee baay'ee nama hawwatu qabdaati sirba jaallanaan itti fufinaan jedhe. Achi booddee akkuma yaadattu Oromoo Center achi 14th Street irra ture. 14th Street Dabalaafaa, Jaarraafaa, Abdurrahman, Eebbisaafaa maaliif waliin calqabne.
egaa achiiti galgala achitti xumatu. Yeroo jalqabaa waltajjii guddaarra baatee hawaasa duratti kanatti sirbuu jalqabde bara kam keessa? Achi Oromoo Center calqabee jennaani baay'ee hin turre. So I think 2003 na yaadadha cidha qumbii Philadelphiaatti I think cidha ishumarraa hin calqabe. Achi boodas cidha tokko California dhaqee hojjedhe. Egaa 2002 yookiin 2003 natti fakkaata cidhi ishee achirraa calqabee egaa waltajjiitti baatee sirbuutti kaate. Mee sirboota kana yeroo sirbitu kan eewufaa filatta turte hanga kan ofii keetii baafattutti kan eewufaa si hawwata ture? Dhugaa dubbachuudhaaf ani ammayyuu kan namni baay'een kan na beeku sirboota adda addaa sirbuudhaani. Irra caala dur keessumatti yeroon sirba calqabee Tsaggaayee Dandanaafaa, Zarihuun, Eebbisaa Addunyaa, Abtau, of course Ali Birraa, even Daawiteefaa, Muktaar, hunda isaaniiyyuu wanta ani gochaa ture maali sirboonni sidiin tokko yeroo bahu achi keessa ishee nama sirriitti sirbisiiftu ishee nama sirriitti sochooftu sana keessaa filadheeni isheema dhagaa konkolaataa keessan deema. Maaliifi amma namni tokko sidii tokko yoo baasu achi keessa sirbi tokko baay'ee nama hawwata. Kanaaf jechaati isheen qayyabadha. Sirba Adam Haruunfaa for a long time keessumattuu as North America keessatti sirba Eebbisaa Addunyaa, ka Zarihuu Wadaajoo, ka Tsaggaayee, ka Adam Haruun namni sirbu wanta jiru natti fakkaatu ana malee. Yeroo baay'ee anumatu sirba. Yeroo baay'ee sirba keessumaa immoo DC keessatti sagantaalee jiran hundumaa waltajjii irratti kan qindeessu kan hojjetu sidha. Ati wanti hin beekamtu naannoo DC keessatti qofa osoo hin taane akkuma kaaba Ameerikaattu sirbuu kee qofaa mini aktiivistummaa keetiin dhimma ishuu dhimma Oromoo kana baay'ee dhimmamteetu kanatti hojjettu. Kana maatiirraa dhaalte moo haala hawaasa kee keessatti ati argitutu sana keessa si gate moo mee sanarraati haasofnu? Egaa akkuma isin jedhe haalli guddina keetitu ati wanta har'anani iddoo ga'ee kana kan nageessise wantuma haala maatii kootiiti jedhee inni fudhadhaani. Maaliifi warri koo durumaayyuu kaasanii nama wallolee araarsu, nama rakkatee gargaaru, nama dhibame dhaqanii gaafachuu wanta akkasii keessatti baay'ee guddadhe sila ta'ee fi hawaasa keenya keessattis dhukkubni baay'ee jira akkuma argitu kana namoonni of kennanii hawaasaaf hojjetanii hedduu xiqqaadha. Namuma murtaa'etu barabaraan wanta kana hojjeta. So keessaa ba'uudhaaf xinnoo rakkisaadha. Garuu ammuma dandeettii ani illee dhugaa dubbachuudhaaf amma kana baay'ee godhe jedhee wanta dubbadhuuf hin qabu garuu isuman beeku isuman danda'u sana ammuma dandeettii kootii ammuma humna kootii hojjedhaa isa jedhu hawaasni keenya hawaasni Oromoo akka hawaasuma biraa namni isaaf tajaajila kennu jiraachuu qaba. Guddannee immoo arguun barbaada. Kanaaf inni amma danda'een carraaqa jechuudha. Sirboota kee jalqabaa Biniyaam Badruutu produce godheedu? Eeyyee. Akkamiin wal bartan? Biniyaamin akkatti wal bare hiriyaa koo tokko jira Bahaayiluu Aggonaafir jedhama. Amma sirba afaanii Guraagee tokko baasee jira biyyatti baay'ee beekamaa ta'eera sirbichisaa. Eenyuun beeka? Isa waliin yeroo noovaa calqabu kilaasii tokko turre Bahaayiluu wajjin. Kolleejiiti? Eeyyeen. Kilaasii tokko turre egaa yeroo calqabaa san of introduce gootaa miire. So fedhii ati qabdu maali yeroo manni barsiisan yeroo gaafatu akka nani fedhii muuziqaa qabu kan afaan himee jechuudha. Bahaayiluun kun immoo baay'ee nama muuziqaa beeku obboleessi isaa Abinnat Aggonaafir faamiliin isaanii isa artist faamiliin kan isaanii. So Bahaayiluu wajjin achitti wal barree inni immoo yeroo guyyuma saniyyuu masanqoo fidee masanqoo kana mana barumsaa keessatti taphataa ture barsiisaaf mul'isuuf jechuudha.
So achitti Biniyaam Bahaayiluu wajjin wal barree Bahaayiluun ammoo fuudhee Biniyaamitti na geesse. Biniyaamitti kanan deemee fi Muhammad Sheekatu asitti artist Muhammad Sheekaa CD wayii baasuun barbaada nama arrange godhu naa barbaadi naan jedhe. DC keessatti egaa sirbituun kun baay'ee jira warri muuziqaa qindeessu kun. Jennaan Bahaayiluu gaafadhe. Bahaayiluun ammoo mucaa Biniyaam Badruu jedhamu tokko jira. Baay'ee nama dandeettii guddaa qabudha. Dur Afro Band yeroo inni godhanii isa keessatti keyboard nama taphachaa ture. Elias Malkaafaa wajjin yeroo sana kaaseen beekan. Nama baay'ee muuziqaadhaan cimaadha mucaani. So isa bira na geesse jechuudha. Isa bira na geessinaan egaa dandeettii mucaa kana laaluun qaba. Kanaafuu singilii tokkoon hojjedhaan jedheen. Singilii tokko si bira hojjedheeni namoonni fedhii qabantu jiru yoo singilii kanarratti milkooftee biizinasa biraallee siif hin fidaa namoota afaan Oromoo kan hojjechiisuudhaaf warri barbaadantu jiru jedheen. Tole jedhee yeroo calqabaatiif sirbitti birraan bariitee jettu sanan isa biratti rikoordi godhe jechuudha. Mee sagalee keetiin itti nuufuufiiti itti deebina. Birraan bariitee migirrii daraaree coobii gamatti qobaatta feenaan hin jedhiin barriiseen dhufu akka laatti galaanan nu gidduu jira yashaggee nalleen komatiin Waaqayyo buddeena hiiraa jarjartee abdiin kutatiin gaafaasin jedhee waadaasin galu garuu nan dhufaa yashaggee wal argaa ni noolu akkas jetti sirbitti. Kana hojjennee achiiti kan isatti hime nama biraatiif jedhanii himeen. Inni sagalee koo dhagahee ofii keenya maaliif hin hojjettu naan jedhe sagalee baay'ee gaarii qabdaa. Akkatti muuziqaa understand gootillee ritmii maalii akkatti ateenyu gootu inni amanuu hin dandeenye kuni yeroo calqabaa keetiiti yeroo rikoordi gootu nan jedhe yani stuudiyoo seeneen beekun jedheen jennaan no even warri guguddaa warri sirbanii sirba tokko rikoordi gochuudhaaf al 10 akka sirbaniitu rikoordi ta'u ati garuu 2-3 yaalteetu wanta kana hunda goote kanaafu baay'ee keessi kee jira jechuudha wanti kun sirriitti kanaaf jechaatee ofii keetii hojjedhu waan an jedhe akkas jennaan okkee jedhee amma konfidensiinis dhuftee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Hojjechuu nan danda'eedha kan namni professionaaliin tokko Alii Biraanis kanaan dura natti meeraa akka sagaleen qabu annuma immoo dabalata inni immoo nama biraatiif dhaqee akkas naan jennaan egaa eenyu dabalaan kunis ayyalaallattuu fi birraan bariitii kakatabe yeroo sanitti DC jiraachaa ture. Hiriyaa koo ture yeroo sanitti illee. Raayyaa inni. Amma raayyaa jedhama amma asitti dhugaadha. Inni illee isaan otoo nani Oromoo seentariin deemin dura isaan guruppii qabu turan. Achitti taphatu turan mini galgala sanbatarra. Ani garuu duraan achiin turre. So yeroo nani dhaqee guruppii sanitti makamu raayyaan innis waan keessatti arge. So amma okay ati sagaleen kees gaariidha akkaataa ritmii eegdee sirbitus gaariidha maali jedhee akka isa wajjinis taphanne walaloo barreessa walaloo baay'ee barreessa baay'ee nama dandeettii guddaa qabudha. Isatu amma sirboota lamaan kana fi sirboota biroo lamaan dabalatee CD hojjechuu qabda maali jedhee na jajjabeesse akkasitti ni albamii jalqaba CD isa jalqabaa hojjette. Mee akka nama jalqabaatti namni tokko dandeettii sana iyyuu dursee of keessatti argee sirba tokko baafachuudhaaf artistoota hedduu wajjin yeroon haasa'u rakkoolee hedduu keessa ce'aniitu bakka sana ga'u. Biyya Ameerikaa jiraachuun immoo waa hedduutu jira. Mana keessa jiraattu kaffaltee keessa jiraatta jireenyi salphaaminii jireenya kee cinatti immoo aartiin kun immoo ba'aa biraadha. Mee isa kana lamaan wal faana qabsiistee CD sana hojjechuun Ameerikaa keessatti tattaaffii kamii barbaada ture? Baay'ee cimaadha. Garuu egaa amma maa cimu gochuun dirqama. Hojii jira. Yeroo sanitti immoo manni barumsaanis hin ture. Waggaa 3 natti fudhate CD kana fixuudhaaf. Financially akkuma beektu hojii hojjettee mana kiraa gootee baasii biilii wanti jedhamu kana baastee yeroo
galii kee yeroo laaltu amma kana miti kanarratti immoo baasii kana yeroo itti dabaltu in ulfaata garuu egaa fedhii isaas keessa jira sababa ta'eef ammoo eegee qeerransaa tokko qabattee gadi dhiiftu. Kanaaf jechaati ittuma ciccinee as hin geenye jechuudha. Rakkoo baay'ee jira. Namni anaaf xinnoo kan naaf salphise community kooti community indiisiin baay'ee na gargaare kanarratti. Walaloo katabuudhaan aayidiyaa naaf kennuudhaan amma sirboota achirra jiran sirba aadaa Arsii hiriyoota koo Abdurrahmaan fa'aa warra Arsii kanatu eenyunaa kenne kan Jimmaas Jaarraa fa'aa Saafii fa'aa isaantu naa kenne kan Booranaas so community ummadiisii kanatu okay ati amma kana community keetiif eenyu gootaa ati nama akkasiidha nummoo kanaan si gargaara jedhanii akkasitti. Gaarummaan sa'aatii hariiroo jabaadha kanatti hawaasichaa wajjin qabdu sababa ta'eef yeroo hundumaa waltajjiiti isaanii wajjin wal itti argitu bal'aadha. Sirrii. Sirba kiliippiitti jalqaba hojjette ayyaana laallattuudha kanatti viidiyoodhaan hojjette. Mee ayyaana laallattuu baay'ee si jaallatame baay'ee ilaalame ayyaana laallattuu yeroo hojjette wantoota si mudatan mee? Si dhibaa hojiin sun guyyaa lama fidhate. Amma kana baay'ee na rakkisne. Akkaataa nuti filanne sirbichi sun yeroo hojjetamee siidiin yeroo hojjetamee dhumu sirbii dhumatti hojjetamee ayyaana laallattuudha. Biiniyaam kun lakki kun naaf hin taane jedha baay'ee rakkisaadha yeroo muuziqaa hojjetu warri muuziqaa hojjetuun kun saatisfaayin ta'u yeroo baay'ee yookiin dhaggeeffatanii kanan tolshaa utuma akkas jedhu siidiin kun dulloomaa dhufe jennaan lakki Biiniyaam jedheen amma akkaataa wanti kun jiru wanta gaarii irra jira. Wanti kunis yoo ture kana booda hin dulloomaa. Kanaaf jechaati akkuma amma jiruun haa ba'u jenneetu ayyaana laallattuun otuma Biiniyaam garaa hin gahin baate. Erga baatee booda immoo kiliippii hojjechuudhaaf yeroo jennu egaa DC keessatti aadaa hojjechuudhaaf cimaadha baay'ee. Nama kafanatu si barbaachisaa, nama sirbuutu barbaachisaa, loojistikiin isaa complicated asla ta'eefi okay sirba naani qabu keessa isa kam yoo hojjenne salphaadhaan picture kaa'uu dandeenya isa jedhu itti yaade jechuudha. Ayyaana laallattuun kun yooma amma kana dubartiima barbaadanii isarratti ishee ayyaana laallattu story uma san build gochuudha. Dubartiin immoo egaa baay'ee riyaa gooturte mucayyoon suni baay'ee nun dhibne guyyuma lamatti rikoordi gooniif inni mucaa ambassaa jedhamu tokko isatu anaaf isatu direct godhee translationii fi idea tokko hin kenneefi inni immoo hin barsiisaa ture Howard University keessatti he teaches film. Filmii barsiisaa. Kanaaf akkas isinii salphate jechuudha. Baay'ee mucaan professional aslu turee fi hunda katabee taayimiidhaan yeroo kanatti kanatu ta'a yeroo kanatti kanatu ta'a jedhee sirriitti organize godhee wantuma qabnu hojjenne wanta nuti aalaa barbaannee binnee kafanas haa ta'u namas haa ta'u toruma keenya hiriyootuma keenya fayyadamne salphaa ture piroosesiin isaa akka viidiyoo warra kaaniitii miti. Yeroo bareedee bahe garuu. Egaa yeroo baay'ee maal seete aartii kana wantuma salphaa ta'e tokko fakkeessuudhaaf yeroo hojjettu hin beekama. Garuu wantuma riil ta'e wantuma dhugaa ta'e tokko yeroo dhiyeessitu namnis utuma hin jaallatiin keessa seena maaliif riyaaliitiidha asla ta'ee fi dhugaa waliin wal morkuun rakkisaadha. Kanaaf jechaati uummannis akka gaariitti ka fudhatee fi otoo ani akka viidiyoo tokko nama biraa fakkaachuu barbaade yookiin wantuma hin barbaachifne jira miti extra way tokko tooti gashine eenyuun ta'u genuinity isaa hin dhabaa amma kana wanta jaallatamu natti hin fakkaatu. Fakkeessuuf yaaluutu amma tokko qabiyyee dhugaa isaatii hanqisaa deema. Mee Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee muuziqaa hojjechuun artiistonni keenya baay'een gara biyyaatti deemaniitu kan isaan biyyatti hojjetan. Biyya Ameerikaa keessatti muuziqaa hojjechuun maal rakkoonsaa maaltu jabduudha?
Tokkoffaa yeroodha. Jechuun asitti namoonni produce godhanii yeroon isaanii yeroo nama murtaa'atu jira warra produce godhu. Sirbituu baay'ee jiraate namni produce godhu garuu xiqqaadha sila ta'ee fi hunduu isaan bira dhaqa. Biyyatti yoo dheegte garuu namni produce godhu quality'n isaanii adda haa ta'u malee baay'ee jira. Lammaffaa immoo finance. Asitti egaa doolaariin kaffalta. Yeroo biyya dhattu it's not dollar. Waniin isaa wal qixxee miti. Egaa akkas ta'e immoo nama filattus immoo hin jira. Namnis akka sanatti salphaatti hin argamu asitti. Hin argamu. So rakkoon hin jira finance and also time. Biyyatti yoo dhattee warra achi amma ta'e biyya Ameerikaanitti dhufee sila ta'ee fi dafee deebi'aa kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti dafnee kennuu qabnaa maaliif hin jedhu opportunity'n sunis carraan sunis hin jira jechuudha biyyarra. Kanaaf biyyatti hojjechuun salphaa ta'a. Biyyatti hojjechuun salphaadha. Nama si argachuu dandeessa. Nama si jalaa qabu. Biyyatti salphaadha. Wanni wal argaan hin oolu viidiyoodhaan hojjetteettamni. Walakkaa biyyatti hojjette. Mee wal argaan hin oolu ergaa masaarraa jalqabeeti akkaataa hojii isaatii amma tokkorraa haasofna. Wal argaan hin oolu egaa aayidiyaan isaa jaalalleen lamaantu adda ba'e. Sababni isaa hin himamu. Isheen achi jirti. Fageenya ta'uu danda'a. Wantuma aartiin kun yeroo katabamu akkasitti hin himamu namumti akka fedhe haa hiikatu. Egaa wal arguun keenya hin oolu gaafa sin jedhee waadaa sin galu garuu sin argaa jedha. Isheen achitti waraabamte ani immoo asitti waraabame editingiidhaan walitti finne jechuudha. Birraan bariitee migirri daraaree joobii gamatti Kobaata feenaan hin jedhiin barriisee nuufuu akka laatti Galaana nu gidduu jira yeeshakkee nalleen koomatti Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutatti Birraan bariitee migirri daraaree joobii gamatti Kobaata feenaan hin jedhiin barriisee nuufuu akka laatti Galaana nu gidduu jira yeeshakkee nalleen koomatti Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutatti Gaafa si jedhee waadaa si galu garuu na dhuunfaa yeeshakkee wal argaan hin oolu Gaafa si jedhee waadaa si galu garuu na dhuunfaa yeeshakkee wal argaan hin oolu Eegan Oromiyaatti ba'ee yeeshakkee karaarra bu'e onneen koo cimuu dadhabee jiraachuu fedhiin koo du'e Adeemeen alaala ga'e yeeshakkee kunoo biyyoormaa Akkam fedhee yoomnaaf ta'e si malee jireenyi cima Gammachuun na keessan jiru yantaloo gachiise ribaan qabu Hankee makamii addiiruu komaaloo natti miikubaan qabu Na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa bal'atte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee Na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa bal'atte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee Achi dhattee akka mataa keetiitti fakkeenyaaf suuraatu jira akkaataa guddinaa ka duriitu dudduubatti dhufee sitti mul'achaati kanatti sirbitu. Ati achi dhattee filattee akkaataa kana naaf hojjetamu jetteetu moo as teessee warra achi hojjetaniin ajajjeetu kanatti hojjechiiste akkamitti hojjechiiste? Hin cimu? Mariidhaan goonee mucaan Acaaluu as caalaa Acaaluu mucaa jedhamu tokko jiraachuu biyyatti. Inni kaameraa kana rikoordi godha. Asitti immoo mucuma ayyaalaalatti hojjete kanatu kana wajjin haasofneetu sadan keenya telefoonumaan haasofneetu we start story kana
hojjechuu jalqabne jechuudha. So achitti by the way ijoolleen daa'imman jiran obbolaa kooti lamaanuu. Kanaaf wal fakkeenya hin arge keessatti. Wal fakkeenya jira. Storii isaa yeroo build goonu egaa adda ba'aniiru gara yeroo ijoollummaa waliin turanii. So ijoollee lamaan baadiyyaa san keessatti akka waraabaman achitti transitioning gara kanatti akka dhufu isheen sunis achitti guddattee achi jiraatti anis hin jiraadha. So wal mariidhumaan goone artiin kun yeroo baay'ee team work hojii gareeti. Kanaafuu amma hojii jabaa tokko qabattee jirta naan jedhanii natti himan. Achitti kan eenyu sitti mee maal hojjechaa jirta amma maalirratti maal qindeeffachaa jirta waan abdiin bara kana waan cimaa tokkoon gadi ba'uu malaa jedhanii natti himan. Maarree ani moo rakkoo maalii qabaree abdii istuudiyoo matti afeeree nane isumarraa afaan isaarraan dhagaa jedheen waadaa seen. Egaa wanta natti amanu tokko maali iddoo jirrurra xiqqashoo wanta fooyya'u tokko hojjechuun dirqamummaa yerooti natti fakkaata. Dirqama yerooti dirqama nama dandeettii qabu tokkootis. Egaa generationiin tokkorraa xinnoo namni tokko har'a yoo amma kana hojjete borummoo fooyyessuu danda'uun yaaluun barbaachisaadha jedhee amana. Kanaaf jechaati muuziqaan kun immoo beektaa yeroo baay'ee yoo irratti dhamaatee hojjette riwaardis hin qabdi. Riwaardiin kun karaa maallaqaa qofaa miti. Egaa ani akka ambaasaadara Oromoo tokko Oromoon bakka bu'een sirba afaan Oromoo sirba wanta nirraa eegamu tokko wanta qulqullina qabu tokko hojjedhe Oromoodhaaf deebisee gumaachuun qaba. Oromoodhaaf qofa osoo hin taane immoo addunyaan kaanillee afaan Oromoon maal fakkaata muuziqaan Oromoo maal fakkaata isa jedhu sana egaa kana dhagahee inu bataasa jedhuudhaaf durumaayyuu yeroo karoorfannee kaane world music keessatti muuziqaa Oromoo kana galchuun dirqama ta'a isa jedhu irratti produuseriin koo Thomas Tamasgan Gobanaa jedhama yookiin Toomiti namni baay'een addunyaa kana irratti beekamaadha. Baay'ee nama beekamaadha. Isa waliin immoo co-producer ka godhe Abagaaz Shiota biyya Itoophiyaa keessattis baay'ee nama beekamaadha. Sirboota hedduu Asteer Awwaqaa fa'aa wajjin warra Itoophiyaa keessatti isatu hojjeta Abagaaz baay'inaan. So akkanatti jara kana wajjiniin piroojeektii egaa guddaa ta'e tokko hojjedhee fixeera. Xumurameera jechuudha. Xumurameera. Egaa amma namuma rikoordii eenyu CD kana gabaarra baasuu irratti hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti numa milkaa'a jedheen abdii qaba. Kun hundi viidiyoodhaan hojjettaa? Inni amma piroojeektiin kun eenyu qofaadha. Audioodha. Audioodha. Garuu ammoo viidiyoo CD kana keessaa viidiyoo tokko already waraabee fixeera. Tokko immoo nan waraabaa akka jedhu irratti yaadaan fixeera. Garuu akshinitti hin kaane inni lammaffaa. Yoom keessa uummata bira ga'a jettee yaadda hojiin kenne alanaa kun? Egaa karoorri ka ture irreecha dhufuu kanaaf ture. Garuu wantuma xiqqoo xinnoo dudubatti harkisaa jira. Bilchaatee moo? Bilchaatee dhumeera hojiin. Garuu loojistiksiin tokko jiru akkatti ba'u warri narraa bitus yeroo isaan barbaadanitti baasuu barbaadani. Kanaaf jechaati xinnoo ishee dubatti harkifamuu isaan oolu yoo rabbi jedhee egaa October yookiin November uummata bira ga'a. Hin ga'a jedheen abdii qaba. OMN fedhii daawwattoota isaa guutuuf suduudaan sagantaalee hawatoo fi odeeffannoolee haqaa adda addaa isin biraan gahaa jiraachuun beekamaadha. Yeroodhaa gara yerootti gargaarsa uummata keenyaatii fi jajjabina hamilee daawwattoota keenyaatiin humna keenya jajjabeeffachaa qulqullinaa fi baay'ina sagantaa keenyaa dabaluudhaaf carraaqaa jirra. Haaluma kanaan yeroo dhiyootti sagantaa caayaa marii jedhu eegaluudhaaf
qophii keenya xumurreerra. Sagantaa kanarratti hayyoota, hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa akkasumas manguddoota Oromoo hawaasaan walitti fiduun dhimmoota jajjaboo irratti marii ummataaf banaa ta'e geggeessina. Caayaa marii yeroo yeroon magaalota garaagaraa keessatti geggeeffamuuf jiru irratti warri danda'an qaamaan argamuu fi kanneen fagoo jiraattanis akka itti hirmaattaniif haala mijeessina. Warri achitti argamtan gaafii fi yaada suduudaan kennuun, warri fagoo ammoo gaafii fi yaada qabdan gama bilbilaa, imeelii, marsaalee feesbuukii fi tiwiitiriin nuun gahuu dandeettan. Nutis yaadolee keessan cuunfinee waltajjii irratti dhiyeessina. Sagantaa caayaa marii inni duraa gaafa fulbaana 6 bara 2015 magaalaa Siyaatilitti mariin ni qophaa'a. Sagantaa kanarratti mata dureen diyaasporaa fi shoora nuti qabsoo Oromoo keessatti qabnu jedhu irratti mariin ni geggeeffama. Shoorri ilmaan Oromoo biyya alaa guddinaa fi qabsoo Oromiyaatiif godhu malan maali? Rakkooleen gurguddoon hawaasa keenya biyyoota ambaa keessa jiru mudatan maal fa'a? Akkamiin irra aanna? Yaalii mootummaan Itoophiyaa lammiilee Oromoo biyya alaa keessa jiraatan sossobachuuf hojjechaa jiru tokkummaa Oromoo ni jabeessa moo ni laaffisa? Maaliif? Tokkummaa fi jaalala hawaasa Oromoo diyaaspooraa keessa jiraatan akkamitti jajjabeessuun danda'ama kan jedhutu dhihaatu. Yaada dhimmoota armaan olii irratti qabdaniif gaafileen dabalataa dhihaatu malan kan jettan gama imeelii keenyaa editor@oromiamedia.org, gama bilbilaan ammoo 612 294 6770 akkasumas gara fuula feesbuukii keenyaatiin nuuf ergaa. Warri naannoo Siyaatil, Poortilaandii fi Vaankuver jiraattan ammoo qaamaan argamtanii akka itti hirmaattan isin affeerra. OMN. Abdi, yeroo baay'ee namoonni sirba baasan yookiin immoo fiilmii hojjetanii industirii fiilmiif muuziqaa Oromoo keessatti kan gabaa komatan jiru, kan nuyi utuu waan gaarii hojjenne immoo uummati nurraa bita jedhan jiru. Ati isa kam keessa jirta? Eenyu komatta? Ani dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun baay'ee rakkisaadha. Garuu kan nutti namanu tokko maali? Nuti wanta qulqullina qabu tokko hojjechuu nurra jira. Dursinee wanta qulqullina qabu gurguramus hadhiisus. Ani kan gurguraa fi miti kanan hojjedhu. Tokkoffaa of gammachiisuun barbaada. Muuziqaan hojjedha jedheen amman ka'etti dursa na gammachiisuu qaba. Achi booda siin immoo yoo wanti tokko artistii gammachiisee dhuguma staandaardiuma toora keenya jiru, ollaa keenya jiru maali ilaalleetu wanta nuti hojjennu tokko abbaa kana namicha kanarraa hammam gaariidha hojiin koo kompitishiniin jiraachuu qaba. Kompitishinii kana keessatti kiyya eessa jira jennee yoo madaallee ilaalle okay kan koo as jira, kan namni tokko yoo as jiraate expecting gootu maali wanti gaariin taane tokko eenyutu barbaada, namuun barbaadu. Garuu yoo qixxee fidde yookiin immoo caalsifte Oromoo miti warri kaaniyyuu hojii gaarii hojjennaan sirraa fudhata. So ani kattamanu dursitee hojii qulqullina qabu hojii gaarii hojjechuun dirqama ta'a. Aartiin Oromoo ka guddatu yoo wal dorgommiin jiraate, qulqullina yoo qabaate, ani immoo namni narraa hin fudhataa jedhee kan hamanu yoo hojiin qulqullina qabaate. Mee qulqullina ka qabaate tokko hojjedhee namni kiyya haadidu natti hin fakkaatu. Bitu. Hin bitaa namni. Qulqullina gaarii qabu. Kompitishinii kan warra kaan waliin kompit godhu ka caalu yoo itti kennite sababaan fudhanneef hin jiru. Amma isin jirtu warri sagalee keessan akkuma natti himte ambaasaadarroota Oromoo sagalee kana yeroo hundumaa namni yaada isaa bocaa hojjetan dheengaddaa DC'tti haasa'aa ture beektaa. Artiistiin naan jedhe weellisaan inni siilii maalidha fakkii kaasu kun hundumtuu
saba garboome keessatti afaan ta'aniitu kan isaan saba sanaaf falmanii warroota kana bira dhaabbachuun hawaasicharraa biraati barbaachisaadha yaadee irratti balinaan haasa'aatti turre. Isin akkuma ati jettee quuqqaa saba keessan keessa jiru akkasumas immoo ilaalcha adda addaa saba keessan jaalala jibba wanta jirudha kan isin uummata biraan hawaasi koo kana fakkaateettanii uummata biraan geessan. Gama kan biraan immoo yeroo baay'ee hanqina piroodaakshiniitu jira. Keessumaa hawaasa Oromoo keessaa namoonni gama sanaan viidiyoo sagaleedhaan hojjetan baay'inaan dhalachaa hin jiran. Maaliif wanni sana gabaan qabu moo maaliif namni viidiyoo waraabu namni gulaalu namni muuziqaa kana hojjetu baay'inaan dhalachaa hin jiru Oromoo keessaa? Oromoo keessatti professional barbaadde iyyuu filattee jechuudha. Yoo itti seente gabaan Oromoo keessa guuteera. Maaliif yoo jette Oromoon miliyoona 40 ol jenneetu dubbannaa miire. Oromoo miliyoona 40 olii dhiisiti Euroopi deemte biyyoota 4-5 walitti qabdee osoo jara biyya sana yoo ilaalte miliyoona 40 guutani. So baay'inni uummanni keenya maallaqa. Amma kanatti amanneetu hammatti sabni kun fudhachuu dhiisuu danda'a. Garuu boritti wanta tokko as ammaarra beezii kana yoo dhaabdee fi deemte standardii ta'aa jechuudha. Warra fiilmii hojjetus warra production keessa galus baand ani sirbituudha miti. Oromoo keessatti baandii gaarii kan Oromoodhaan hoogganamu afaan Oromoo sirriitti kan inni sirbu hin jiru. Biyya kana keessattis kan rakkachaa jirru isa. Rakkoo guddaan sana. Rakkoo guddaatu kana. Garuu miliyoona kana hunda keessa akkamitti Oromoonni baandii 10 dhaba. Jira miti nama professional ta'e nama mara barumsaa seenee seera muuziqaa sirriitti baratee tokko tokko egaa discussionii bal'aa barbaada. Garuu professionalonni kun hundi Oromoo keessatti yoo namni galeetti hojjete bu'aa sirra argatu fuuldurri isaa immoo ifa. Ani namoonni baay'een CD uumama hojjedhu kanarratti gaaffii baay'ee na gaafatu. Akkamitti ati maallaqa amma kana piroojeektii kanarratti maallaqa amma kanatti baaftee deebiin isaa maal sitti fakkaata jedhanii warri na gaafatan jiru. Amma CD'n Oromoon tokko biyyatti manni muuziqaa biratti amma yoon fudhadhee dhaqee narraa bitaa yoon jedhe qarshii 100,000 olii namni naa kennu hin jiru ammatti. 100,000 kanayyuu baay'een guddisee tilmaame. Garuu eenyuun maallaqa miti. Nan beeka hojiin kuni hamma yoo maallaqa baasullee baate hamata dheeraaf garuu Oromoo keessatti akka jiraatu nan beeka. Saba sana keessa jiraata. Qulqullina isaatu baay'ee gaariidha. Ammoo namni immoo guddataa deema. Sammuudhaan muuziqaadhaan guddataa yeroo deemu akkatti muuziqaa understand godhu amma young generation qubeen kuni akkatti muuziqaa understand godhuu fi warri durii akkatti muuziqaa understand godhu adda addummaa qaba. Kanaaf jechaati fuuldurri isaa ifadha sila ta'ee fi har'a warra maal egaa nuti Ali Birraafaa warra durii ilaalleetu isaan warra durii sirbiyyuu hin danda'anii turan afaan Oromootiin miira qulqullina maalii dhiisi. Baay'ee afaan tumti sun daangaa qabatu. Daangaa qabatu. Amma immoo nuti as geenye waa'ee qulqullina haasofna. Hin dhufa garuu yeroo qaba wanti hundu yeroo dhufee jennaan garuu namni dhaabus danda'u hin jiru. Ammoo I know for sure muuziqaan keenya kuni East Africa sana dominate akka godhu yoo nuti jabaannee wanta qulqullina qabu wanta ummata hawwatu yoo hojjenneef no doubt homaa shakkiin qabu. Mee bara 2001 yeroo abdiin gara waltajjiitti ba'ee cidarraa kaasee sirbuu jalqabeetii kaasee hanga bara kunoo abagaasfaa wajjin wanta baay'ee qulqullina qabu hojjechuu ga'utti guddinni sadarkaa muuziqaa Oromoo maal fakkaata isa bara sanaaf isa bara kanaa yeroo wal bira qabdee ilaaltu? Eessa ga'eera? Egaa
guddinni Oromoo artii Oromoo dur jiruu fi amma jiru yoo walitti qabne ilaalle baruma baraan fooyya'aa deema. Garuu hamma barbaadamutti dafee amma waggaa 14 ta'uu isaatii miire 2001 2014 ishuma itti nani calqabee yeroo laallu 14 keessatti daa'imni tokko dhalatee guddatee high school seenuu danda'udha. Kana keessatti jijjiirama baay'ee arguun irra ture. Garuu ammas taanaan aartiin Oromoo directionii gaariitti adeemaa jira. Hamma barbaadnutti sirriitti hatattamaan deemaa hin jiru. Garuu immoo uummatatu push godhee gaazexatti naquu qaba. Bakka ga'uu qaba. Uummatatu encourage gochuu qaba. Uummatatu aartii ofii guddisuu qaba. Wanti kun yeroo baay'ee interview irrattis aartistoonni hundi hin dubbatu. Oriijinaala bitaadha. Asiin nu gargaaradha. Yeroo qophii qopheessinu koottaadha. Maaliin jedhama. Directly it's not nuti maallaqa argachuuf maaliif miti. Ammoo yoo isaafis yoo ta'e hojjechaati namni hojjetu reward argachuu qaba. Garuu immoo akka ummataatti akka sabaatti yeroo laaltu nurra CD kana kan nurraa bitu namuma Oromooti jenneetu abdanna inni calqaba. Inni lammaffaa immoo sirba koo namni jaallate bituu danda'a. Kaayyoon egaa addunyaan akka nurraa bituudha. Garuu manaa calqabaa sila ta'ee fi dur mana kee amansiifteetu achi immoo gara addunyaa deemta. So kanaaf jechaati warri hamma jirru kuni aartiin kun akka guddatu kanumaaf hin jedhe amma yoo ani CD kana standardii kanatti kenne yoo jedhe boru inni dhufu immoo egaa standardii kanarra dhaabbatee kanaa ol hojjechuu danda'uu qaba. Maaliif yoo isaa gadi hojjete already namni wanti gaarii dhagahu calqabeera. Maaliif gadi bu'aa kan yaa oluma yaaduu danda'u irra jira. Kana gochuuf salphaa miti. Asiis namni Ameerikaas taa'eetu ani wanta baay'een yeroo koos maallaqa koos namoonni na gargaaran illee amma ta'e jiru itti balleesseera wanta kanatti. Warri biyya jiraniif garuu salphaa miti. Garuu immoo CD 4-5 hojjechuu manna tokko cimaa ta'e tokko qulqulleessitee quality qabu tokko yoo hojjette maallaqarree yoo dhabdeerra seenaa keetiif gaariidha. Mee otoon isin geggeessin I know dadhabdeettaa torban kana guutuu hojii bal'aa si eeggataa eda galgalas konsertii qabdu turtanii ammas gara fuula duraattis waa baay'ee torban Oromootiif as jirtanatti fakkaata guutummaamatti akkasumini dadhabdeetta garuu dadhabina kee keessatti sirboota kee keessaati warra jaallattu hanga tokko mee sagalee keetiin kanan istuudiyoo keessaa uummata afeeruu danda'u ati sagalee keetiin naa jalqabi. Sirbo kan durii keessaa jetta. Kan durii keessaa. Kanumatti jaallattu. Egaa yoo naa jaallattu sirbiin namni baay'een xinnoo ishee natti mufachuu danda'a. Kan maaliif egaa abdii amma namni baay'een abdiiyyuu naan jedhu ayyalaallattu. Ayyalaallattu. Kanaafuu isan sirba. Isa jedhu. Kan garaa koo rabbiin dhoowwatu namummaa kootti ishee na jaallattu. Kan nabeetiin alaala baqatu shaggee gaarii hojiinsi fabaatu rabbi guddaan obsa nafa baay'isu humnaan qabee ofiitto sin hambisu jaalalaan siif qabu otoo ilaaltu abbaa horii tanaan kan na jijjiirtu. Jaallattu kan nabeetiin alaala baqatu shaggee gaarii hojiinsi fabaatu kan garaa koo rabbiin dhoowwatu
Oromummaa kooti sheena jaallattu kan dhabeetiin alaala baqatu shaggee gaarii hojii si qabaatu. Rabbi guddaan obsa nafa baay'isu humnaan qabee ofii tosi nambisu. Jaalalaan siif qabu otoo ilaaltu abbaa horii tanaan kan jijjiirtu. Ayalaalatu shaggee ayalaalatu ayalaalatu waayo ayalaalatu ayalaalatu shaggee ayalaalatu akkas na gootee otoon si jaalla jettu. Ayalaalatu shaggee ayalaalatu ayalaalatu waayo ayalaalatu ayalaalatu shaggee ayalaalatu akkas na gootee otoon si jaalla jettu. Hiika jaalala koo wallaaltee malee badhaadhumnoon dhufaa olee bubbulee. Eega horiin jaalala si jaalee beenuu kan koo kan kee dhumni isaan tolee. Hiika jaalala koo wallaaltee malee badhaadhumnoon dhufaa olee bubbulee. Eega horiin jaalala si jaalee beenuu kan koo kan kee dhumni isaan tolee. Ayalaalatu shaggee ayalaalatu ayalaalatu waayo ayalaalatu ayalaalatu shaggee ayalaalatu akkas na gootee otoon si jaalla jettu. Waan ajaa'ibaati. Walaloo kana raayyaa barreessite. Baay'eedha. Walaloo baay'ee jabaadha. Ergaa jabaa qabas immoo keessumaa immoo biyya Ameerikaa kana keessatti wantuma mul'atu tokkotu isin sagaleedhaan fuutanii lafa keessan. Meegaa torban kana gara Washington DC'tti deebitu. Leenci akkam ture? Leenci baay'ee gaarii. Waggaa waggaan akkasiin dhuftan nan beekan otoon DC jiru garee koo ture amma garee koo jechuun akkam dhugaan ta'e jechuudha. Isinii wajjin hin dhufne mee akkam ture? Gaarii ture. Anillee egaa gaafa dafinnoon as dhufe isaan geemii lama taphatanii na eeganii tokko 4-2 mo'anii tokko immoo tokko qixxee ba'anii na eeganii. So haala gaarii irra turani. Haala gaarii irra turani. Achi DC taa'in hordofaa ture. Walumaan ture. DC osaarratti. Yaa garuu dheengadda gaafa hojjaa maaliitiin itti fakkaata tapha qabanii turani. Awustiraaliyaa wajjin. Awustiraaliyaanis garee salphaami. Baay'ee cimaadha baay'ee. Kutannoo isaanii sana natti tola. Awustiraaliyaa irraa cima ba'anii dhufanii. Tapha gaarii ture. Egaa DC'n mo'ame. Ani otoo tiimii biraadhaan mo'amtan ta'e na aarsa ture. Awustiraaliyaan ta'uunsaa garuu hin jedheen. Sirriima jette maaliif jarri karaa kana hunda qaxxaamuranii Oromummaa baay'ee isaan dinqisiifadha. Tiimiin keenya garuu barana leenci baay'ee jabaachaa dhufe. Jabaa ture. Ijoolleenis dargaggoo baay'eedha baay'een isaanii. Akkamittiin taphanne baranati? Egaa akkuma jette asii hojii baay'een qaba. Waggaa 10 taphadheera. Waggaa 10 guutuu akkatti taphatteera. Garuu amma immoo egaa yoon cabees yoon ta'es isteeja irratti namni dhabaasila ta'eef xinnoof qusachuun qaba amma. Kanan jalqaba irratti sin gaafanneewu. Kubbaa taphachuu kana dandeettii sana eessaa fidde of keessatti beektaa turte moo? Egaa maali ijoolleen magaalaa keessatti akkuma ji'a 3 ta'een magaalatti dhufeemi magaalaa keessatti taphattee guddatte kubbaa taphatta. Egaa erga nani tiimii leencaa kana makameeti. Ani taphataa isaanii cimaan ture yeroo sanitti. Kanaafan siin jedhee hundumtuu abdii irratti lakkaa'a.
Abdii jiraayedha. Egaa kubbaa kanan jaalladhaa ture dur yeroo daa'imummaa isuma taphachaa guddadhe. Asis dhufee namni baay'een amma yeroo ani fiildii amma nan dhaqa ergan dhufeeti isteediyoomii dhaqee kubbaa ilaaluu kana nan jaalladha. Abdii galgalan sirbitaa ganama immoo dhuftee kubbaa taphattaa maali nan jedhu maal nan jaalladha sila ta'eefi. Waan jaallattu irraa hafuun. Miti hin ta'u. Baran ammoo dhufee akkasitti Osfaanaadhaaf guyyaa dhumaa sirbuu kootitti immoo baay'een itti gammada. Abdii yeroo keenyaa laattee bakka kanatti argamtee gaaffiif deebii kana naa wajjin gochuu keetiif baay'ee guddaa galatoomi. Egaa deebinee wal argina erga sagantaan xumuramee sedheen abdii guddaa qaba. Anillee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu galatooma. Hojii gaarii hojii saba boonsoo hojjechaa jirtanii haala kanaan itti fufaa yeroo keessan fudhattanii akkasitti gara stuudiyoo keessanitti namaamuu keessanitti baay'een itti gammada. Jabaadhaa galatooma. Hojii keessatti aanuun immoo deebinee wal argina. Shakkiin qabu. Yoom keessatti onkololeessa keessa. Eeyyeen. Deebinee wal argina sanarratti. Galatooma. Baay'ee guddaa galatooma. Galatooma jiraadha.